Harka fuunee daawwattoota kiyya kabajamoo namni galata namaa hin beekne galata rabbiitillee hin beeku jaamami kannaan xiqqaan qabdu kannaa habba lama tan ijoollee biyyarraa Naayiroobii jiraatan nama lamaatu kannaa kannaaf ergee isaanis hedduun galatoonfachuu barbaada kannaa amma asirratti mul'achaa jiru kana jechuudha maqaadhaan dalagameeti kannaaf ergame Naayiroobiirraa kan amma harkatti ol fuudhee jiru kana namni naaf erge obboleettii Saaliyaa Ziyaad ergaan itti naaf ergite na bargeessee jirti guddaa galatoomii siin jechuu barbaada jechuudha kanaas saahiba kiyya kan waan hedduu wajjin dabarsine jechuudha gandatti indillee achuma Naayiroobii jira kanaas isaatu naaf erge deeggara Arsenaal too yini beekaa Saaliyaa Arsenaal kana hojjechiiseeti achirraa naaf erge kannaan namaa immoo tuffatamuu hin qabdu haa xiqqaattu haa guddattu maaliif jennaan waan namni sii kanne isaan galatoonfattee ergaan teessan nageesse galatoomaa jechuun dirqama jechuudha kanaaf Abdallaa Sheek Qaasim atilleen guddaa galatoomi inni deeggara Cheelsiiti an deeggara Arsenaalii gaafa biyyi jiru takkan haqaanyi turre gisee Cheelsii fi Arsenaal taphatan gama baaneeti waliin morkachaa turre akka nama kubbaa taphatutti jechuudha ergaan ati naaf ergite nageesse jettee Abdallaa Sheek Qaasim guddaa galatoomi siin jaa egaasiis waan dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa teenya olu